keessaanis haa ta'u komentii jalattis akka dhala namaatti akka haati abbaan qunuxxottee si guddisteetti seera qabeessaanii yoo gaaffii na gaafattanii komentii kee jalatti meeshaan godhe si deebisuu nan danda'a sini galee. Kanaaf elaamee barbaachisa sini galee. Ani ganda namaan arrabsine ganda namaan tuqne waan natti fakkaate waan hin arge tokko bahee dubbadheera. Bakka dogoggora jiraate jettanii hiitanitti immoo dogoggora sanaaf immoo dhiifama gaafadheera. Garuu boorus iftaanis ijoolleen keessan ba'anii ennasaan saba kamiyyuu haa ta'u ennasaan arrabsan ennasaan maal jedhanii akkasuma dhaabbattanii ilaalina. Akkuma arra fiigaa jirtanii kanatti ummata keessaniif fiigaa ummata keessaniif hojjedhaa. Boorus iftaanis ani tiktokii koo akkasin cagadaa ooltan hunda keessan nan beeka. Ani foolowersi 1,000 qofan barbaada. 1,000 dhageettii nama miliyoona 1 miliyoona 2 olii dubbadhee dhageessifachuu nan danda'a ummata koo. Kanaafiyyuu tiktokii irraa dhimma hin qabu. Ummanni koo bichaan waan ummata koof ta'u argadhe taanaan nan jajjabeessa. Waan ummata koof hin taane yoon arge garuu dhugaa dubbachuuf boorus iftaanis har'as wanti dubbatti na deebisuu hin jiru. Yoon dogoggore immoo waa'een kee akka ajaa'ibaatti na ilaallata. Ituun ilaallatu ta'eeti as sooshaal miidiyaa irra baatee viidiyoo dalagdee viidiyoo kee irratti namni komentii laatee atis kan namaa irratti laattee waan hawaasaaf ta'u fakkeenyaaf namoota eenyummaa isaanii hin beekne warroota afaan keenya hin dubbanne viidiyoo isaanii diyuut goona. Maaliif wantichati hawaasaaf ergaa qaba. Isa hawaasaaf ergaa hin qabne waan kanaan fayyadamiina. Wanti kun sirrii miti isin balleessa jennee irratti dubbataa jirra. Sababaansa waan nu ilaallatuufi. Sigala ammas irra deebe wanti si jedhu namni nama arrabsu kutaama kamiyyuu bakka hin bu'u. Amma mucaa sanarraa waa'ee mucaa makaase viidiyoo hojjechuuf jedhee achi keessatti maal jedhe beektaa mucaan sun na ajaa'ibe nama umriin naan gadiidha. Umriin isaa 20 jalqabaa keessa nama jirudha. Hakkii jedhe waan ajaa'ibaa ati eessatti dhalatte tu na jedhaniiti ati warra eessaa dhadhaniitu na gaafataniiti an Oromoodha jedheen itti maa'edha. Maaliif ennaan yeroo ammaani bakka akkasiitti dhaladhe jechuun gaafati bakka akkasiitti dhaladhe jettu namni gandummaatti achi galaa'edha. Fakkeenyota garaagaraa kaasee bunaa Finfinnee kana keessa namni yeroo buna dhuguu jedhe nama ganda isaa biraa malee dhaqeen nu godhe agartee sadarkaa gandummaan gee agartee rabbii edhisoolan amma kanaadha. Fiyyuu ati waan dubbattu kanarratti akka uumaan sirraa beekutti dubbatta taanaan akka hawaasni jaallatutti dubbatta taanaan hawaasni kunoo gadi bu'ee haasa'a. Kunoo eenyu maqaan fakkeenyaaf ajadamsaa iddootiin fudhadhu waraqaa icitii sana kan nyaatee fi maqaa Taaddasaa Birruufaa maqaa gootota meeqaatti keessa jira. Ituunni gaafa sana waraqaa sana ciree nyaanne ta'eeti umriin Taaddasaa Birruufaa umriin namoota maqaan isaanii achirra jiru gaafuma sana dhuma ture. Gaafuma sana raawwata ture. Jarri waaqoo eenyudhaan maqaan isaa inni muslima jeneraal Taaddasaa Birruufaa amantaa biraadha kan isaan hordofan. Amantaan nama hin daangessu namummaa. Amantaan nama hin daangessu Oromummaa. Namni ganda jala dhokate jettee namootumti ganda sanaa yoo isaan dhufanii gandatti itti dhalatte arrabsan akka isin maaliif akkasuma jettu hin jedhin nama sana qofa godhi fayyadam. Eeggadhu si aarsanii namoonni waan hin taane si dubbachiisuu danda'u. Kun obboleessi kee wallaalaa tokko dhaamsanni si hidhaamudha. Akka itti irra jirtu sirriidha. Gaafati dogongorte akkuma narra si qeeqan gadi ba'e. Gaafa dogongorte sina qeeqi bilbila kooyyuu qabdaa naa bilbiluu dandeessa sagalee naa qabuu dandeessa. Kun immoo waan sooshaal miidiyaa irratti ta'eefin ba'ee sirratti dubbadhe. Yoon asirratti sirratti dubbadhe malee yoo ani sitti hin dubbanne inni ganda keetti dhalate ati dogongorteetta jedhee sitti hin dubbanne eenyu sitti dubbata dura. Jecha Jawaar Mohaammed tokko yaadatta yoo ta'e maraataan tokko Arsii keessaa ba'ee yoo ganda biraa arrabse namni maraataa sana dura qabu ilmaan siikoo mandoo ta'uu qabaa. Wallagga keessaa yoo ba'e namni nama sana dura qabu nama Wallaggaa ta'uu qabaa jedheen ani ati maraataadha jedhaan jiru. Na hubattee? Akkasi Maarqosiif hin kenna. Ahmad jedhe yeroo ammaa kana baay'ee of eeggachuu nama barbaachisa waan miidiyaa irratti poosti godhan beektee maaliifi
waan dhugaati dubbatte irra waan xiqqoo dogoggoraati dubbattetu irra fudhatama qaba irra vaayiraalii ba'a. Jechuun nama viidiyoo sana hundi keenya arginee jirra. Viidiyoon sun maa irratti dubbatame kan jedhus immoo dhugaan lafa jiru hunduma keenya laallatu. Waan Oromoo tokko yoo Arsiillee haa ta'u, Wallagga ta'u, Jimma ta'u, Daazin Maatar wanni tokko fakkeenyaa fi artistiin tokko akkamitti akka keessoofeeffamuu qabu, maal ta'u akka qabu sana ilaalameet irraa dubbatama. Garuu inni maal dubbate waan sana keessa dhugaan jiru maali? Maaltu sirrachuu qaba jechuudha. Isa namni keenya yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti wanti xiqqoo dogoggora jiru fuudhee oofa. Kanaafillee dammaqaa ta'uu qabdu yeroo kamiyyuu gaafa waa poosti gootan kan gaafa qeeqa fudhattanii sanaafillee dammaqaa ta'uu qabda. Sii galee? Adama viidiyoo sana kaasteetta viidiyoo sana kaasuu illee sin barbaachisu yookaan ediit gochuu dandeessa turte. Haa ta'u kuniyyuu kabaja Oromummaati. Kanumaafiyyuu galatoomii nan dogoggora jechuun waan guddaadha. Amma saanama viidiyoo sanatti achi deebina. Viidiyoo sana si duwwaa miti namni duut godhe aniyyuu sheemiin na qabatee viidiyoo sana duut godheera. Jechuun artistoota nu akka Oromootti artistiin ganda hin qabu. Mitiire artistiin kan Oromooti malee ganda hin qabu. Xiqqoo darbaniitu argamu namoonni nama gorsan namoonni waan dhugaa keessa ilaalan jechuudha. Garuu baay'een ijoollee Oromoo asirra jirru yeroo baay'ee waa diteelii keessa gallee hin ilaallu. Ishee irra keessa ishee bakkeetti argamtu duwwaa fudhateeti deema namni keenya. Kanaaf atillee hin aarini warri isatti aarta illee dogoggora qabdu jechuu barbaadeeti. Artistiin kan hunda keenyaati malee kan isaa kan Wallaggaa kan Arsii jennee deemuun kun dogoggora. Seekiyuriitiin seera qaba. Amma viidiyoo sana nama hundumatti ilaalle amma yoo dubbanne dhugaa dubbachuu waan duuti godhe dhaqa lala. Biyya jirru kana keessatti jechuudha amma himate. Fakkeenyaaf intinaan akkasii kan qophaa'u yookaan seekiyuriitiin akkanaa kan qophaa'u. Amma takka abdii boosiin galchimee mucaa gaazexeessaa sana taasisa. Yoo jechuuf jenne immoo baalegeen Oromoo keessa baay'ee guutee jira. Alama fakkeenyaaf daalacha namni caalaa dura dursee viidiyoo isaa suuraa isaa pooste godhee sagalee ta'eef hin jiru jalqaba jechuudha. Yeroo jalqabaaf mana koo irratti namni takka viidiyoo koo namni 50 ilaalee hin beeku. 58 ilaalan ijoolleen na arrabsaa turan. Wallagga arrabsaa ture, haadha Oromoo arrabsaa ture, maal jedhaa turan. I don't care sagaleessa darbiyan. Gaafa Oromoon akka Oromootti tokkummaa qabaannee gaafa halagaan irratti duulu Oromoon rakkina keenya kaleessaa dhossine har'ammoo gaafa diinni nurratti ka'u immoo sagalee walii ta'uu danda'uu qabna. Rakkina keessaa walii wajjin haasofna, wal arrabsina, wal coqqolla, wal hamanna. Rakkina hin qabu kun. This is personal kan keessaati maatiidha nuti. Alagaan akkamitti nu ilaala. Amma yoo ka'e amaarri tokko daalachaa geesse hin gammada Oromoon haala Oromoo arrabsade hin gammadu maaliif ilma Oromooti. Kanaafi yeroo tokko dhugaa ilaala. Dhugaa Rabbi immoo kun tokkummaa macimsuuf malee mucaan kun badaa viidiyoo kana waan hamaa ta'a jedhee sin hojjenne aareeti inaaffaadha. Inaaffaa jechuun maal? Inaaffaa dhugaa. Akkamitti namni Oromoo tokko kamatti fuula namaatti akkas ta'a. Bashannanuu dhaqe saba isaa wajjin kolfuu dhaqe. Kan keenya artistiidha. Ilaalaa waan hundumaa gaafa gootan jechuu barbaadeeti. Kanaafati borumaaf taanillee gaafa namni maal jedhu miira keessan galini waan dhugaa hojjetu tokko jedhu beekaati suubata malee wallaalaa yoomuu sin hubatu kana beeki. Jireenya keessatti waa tokko beekuu qabda. Gaafa waan dhugaa tokko dubbattu nama sitti duulutu baay'ata. Gaafa duuriyyeef baalagee taatu immoo nama hedduutu si faarsa. Inni beekaanoo koomentiilee siin kenna. Siin jajullee taa'ee masii ilaala maal hojjechaa jira mucaan kun siin jedhee. Yoo ati waan dhugaa hojjette immoo inni beekaan si jajaa wallaalaan si tuffataa jechuudha.